Ittianaan ministeera dhimma alaa United States fi ajajaan Afrikaa Ameerikaa agarsiisa aviyeeshinii idil addunyaa humni qilleensaa Itoophiyaa agarsiirratti hirmaachuun mul'ate. Shakkamtoota seeraan alaa nama 18 biyyaa baasanii fi nama lama sababa isaaniitiin du'an shakkamtoota 22 to'annaa jala oolchuu fi namoota 6 qorannoof waajjira Baalangaatti erguu poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksise. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaa darraa Amajjii 27 barri 2026 kanneen amma dhageessan hangafoota Egeree Miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti himu. Daawwannaan Ittianaan ministeera alaa United States Christopher Landau fi ajajaan Afrikaa Ameerikaa General Darvin Anderson agarsiisa aviyeeshinii idil addunyaa humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuutti gaggeeffamu daawwachuun isaanii guyyaa irraa mul'atee jira. Humni qilleensaa Itoophiyaa dhiyeenya hundeeffama waggaa 90ffaa kabajaa kan jiru waggaa ta'u kabajaa kanarratti helikooppitariin waraana Ameerikaa Osprey helikooppitara jedhamu iddoo agarsiisa humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu qubachuun isaa daawwannaa kanarratti mul'atee jira. Helikooppitariin kun Ittianaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Christopher Landau dabalate garee isaa wajjin fuudhee Bishooftuutti kan qubate waggaa ta'u dippiloomaatonni Ameerikaa olaanoon kun kabajamna qilleensaa Itoophiyaa irratti hirmaatanii jiru. Ittianaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Christopher Landau humna waraana Ameerikaatti ajajaa Afrikaa Leetinaal Jeneraal Darvin Anderson fi Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaan sagantaa kanarratti mul'atanii jiran. Itimaadir Shumin waliigalaa humna waraanaa raayyaa ittisa Itoophiyaa Fiild Maarshal Biraanuu Juulaatii fi ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dabalatee qondaaltonni olaanoon raayyaa ittisa biyyaa horaa humna qilleensaa Itoophiyaa keessatti keessummoota kanneen simatanii jiru. Daawwannaa tanaan indaastirii enerjii ittisa, faawundeeshinii raayyaa ittisa, yuunivarsiitii ittisaa fi dhaabbilee idil addunyaa biroo dabalatee humni qilleensaa oomisha isaanii agarsiisa kanarratti mul'isanii jiran. Raayyaan ittisaa akka gabaasetti oomishaaleen teekinooloojii waraanaa agarsiisa kanarratti dhiyaatan milkaa'ina Itoophiyaan yeroo dheeraa kan calaqqisu jechuudhaan gabaasan. Ittianaan ministeera dhimma alaa United States Christopher Landau daawwannaa isaa tana booda simannaa oowwaa taasifameef galatoonfachuudhaan hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa cimee kan itti fufu ta'uu beeksise. Ajajaan Afrikaa United States General Darvin Anderson nageenya naannichaaf keessumattuu gareewwan shororkeessaa kanneen akka Al-Shabaabii fi ISIS ittisuu fi balleessuuf Itoophiyaa wajjin hojjannaa jechuun dubbatu mul'ata. Damoota seeraan ala nama daldalaa turan 22 to'annaa jala oolchuu poolisiin federaalaa Itoophiyaa guyyaa har'aa Amajjii 27 bara 2026 beeksise. Akka galmeen qorannoo poolisii agarsiisutti shakkamtoonni kunneen daddabarsa dhala namaa yaaduun garee yakkaa gurmeessuun hoogganaa fi miseensa garee kanaa ta'uun gocha kana keessatti kanneen hirmaatan ta'uu poolisiin irra ga'uu mirkaneesse. Gabaasni qorannoo poolisii akka ibsutti shakkamtoonni yakka kana raawwachuuf garee yakkaa gurmeessuun dallaalota kutaa biyya teenya adda addaa keessa bobbaasuun garee daldala namaa hundeessuun jireenya fooyyaa jechuudhaan gowwoomsanii abdii sobaatiin karaa Liibiyaatiin Awurooppaatti namoota erguun dararamaa fi dhumaatii lammiileetiif sababa ta'an 22 to'annoo jala oolchuudhaan namoota 6 qorachaa jiraachuudhaan lama barbaada akka jiru poolisiin beeksise. Shakkamtoonni kunneen seeraan alaa namoota miidhamtoota gara daangaa Suudaan daddabarsuun haala mijeessuun biyya keessaa baasaa akka turan kan ibse waggaa ta'u uummanni kun daangaa Itoophiyaatti erga ba'een booda karaa toora yakkaa hundeessuudhaan garee Liibiyaatti geessanii mana kuusaa keessatti dho'isaa akka turanis ibsee jira. Gabaasni qorannoo poolisii akka agarsiisutti shakkamtoonnii fi hiriyoonni isaanii Liibiyaa keessa jiran nyaata mana kuusaa isaanii keessa bulchan keessatti kuusuudhaan lubbuun jiraachuuf kan ta'e waggaa ta'u namoota miidhamaniif dhiyeessanii maatii isaanii yaamuudhaan maallaqa guddaa akka gaafatan gochuun hanga maallaqa sun kafalamutti miidhamtoota jireenya isaanii booji'aa akka turanis ibsee jira. Qorannoon poolisii akka mul'isutti maatiin miidhamtoota Liibiyaa jiranii yeroo isaan gara jabummaadhaan reebaman akkasumas dararaman akka malee miidhaman hoggaa argan dhiphachaa akka turanis ibsee daldaltoonni namaa kunneen Liibiyaa keessatti viidiyoo namoota waraabaa kan turanii fi gocha gara jabummaa irratti raawwatan maatii isaaniitiif erguudhaan maallaqa akka kafalan taasisaa turuus ibsee jira. Poolisiin herreega baankii shakkamtoota 8 fi namoota isaan wajjin hojjetan biroo fayyadamuun seeraan ala maallaqa miidhamtoota irraa argachaa akka turanis argatee jiraachuu beeksise. Qorannoon poolisiin taasiseen seeraan ala maallaqa guddaa argachuun biyyaa baqachuu isaanii ni mul'isa. Qabeenya dhaabbataa fi socho'aa biyya keessaa fi biyya alaa kan horatan hoggaa ta'u maqaa shakkamtootaatiin mana tokkoo fi konkolaataa akkasumas herreega baankii isaanii keessaa qarshii miiliyoona 70 takka ol akka argame poolisiin ifa godhee jira. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa ministeera haqaa federaalaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa tajaajila nageenya faayinaansii fi qooda fudhattoota biroo wajjin ta'uun namoota daldala namarratti hordoffii cimaa taasiseen shakkamtoota to'annaa jala oolchuu isaa beeksisuudhaan